Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa dhaabbilee biyya keessaa sadii wajjin waliigaltee waliin hojjechuu mallatteesse. Dhaabbilee yuunivarsiiticha waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessanis Paarkii Industirii Adaamaa, tajaajila Piroojeektii Industirii fi Yuunivarsiitii Madda Walaabuuti. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa fi hooggantoonni dhaabbilee yuunivarsiitichi waliigaltee waliin mallatteesse koree isaanii waliin sagantaa kanarratti argamaniiru. Dhaabbilee kanneen waliin haalota waliin hojjetaman irrattis mariin erga gaggeeffame booda sanadni waliigaltee mallattaa'eera. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa yuunivarsiitichi hojii industirii irratti hojjechaa ture cimsuun cinatti rakkoolee gama damichaa mul'ataniif furmaata qorannoon deeggarame kaa'uuf waliigalteen mallattaa'e murteessaa ta'uu himan. Beekamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa hojiin isaa inni guddaan industirii deeggaruudha. Industirii wajjin hojjechuudha. Rakkoolee industirii qorannoof qo'annoodhaan hiikuudha waan ta'eef isaan immoo ambushaa jiran industiriyoota baay'eetu jiru industirii paarkii keessa. Kana qofa odoo hin ta'in akka biyyaatti gara industirii 13 akkasiitu jira. Kanaafuu achi keessatti waliin hojjechuu humna namaa as jiru kana walitti qindeessinee riisoorsii jiru hunda bakka tokkotti fidnee rakkooleewwan industiroonni keenya amma jiran kana hiikuudhaaf warra amma waliin mallatteessine kun murteessaadha jennee waan amannuuf akkaataa amma labsii amma bahee kanaan hojiitti galuudhaaf isaa wajjiniin mallattoo gaggeessineerra. Damee fayyaan ammoo humna keessoo fayyadamuun qoricha alaa galu akkaataa biyya keessaan bakka buusuun danda'amu irratti hojjechuuf Yuunivarsiitii Madda Walaabuu waliin waliigaltee irra ga'amus ibsan. Akkuma beekamu kanaan dura yuunivarsiitonni waliigaltee mallatteessan yuunivarsiitota biyya alaa, yuunivarsiitiiwwan biyya alaa wajjiniin qofadha. Haa ta'u malee riisoorsiin biyya keessa jirus muuxannoon biyya keessa jirus beekumsii fi wantoonni adda addaa humni biyya keessa jirus salphaa waan hin taaneef Madda Walaabuu yuunivarsiitii wajjiniin isaan nuti dipaartimentii tokko qabna, faarmaasii qabna, akkasumas immoo Center of Excellence, Pharmaceutical Center of Excellence qabna. Hojiin faarmaasii kun Center of Excellence kun hojjetu qorichawwan adda addaa biyyarraa parsentii 80 ta'u gashaa jirru kana akkamitti qorannoo fi qo'annoodhaan deeggarree biyya keessatti oomishnee wanni biyya alaa kana biyya alaatii galuu kana hambisuu dandeenyaan jedhu qorannoo fi qo'annoon achirratti gaggeeffamuu qaba. Isaan immoo medicinal plantii hin qabu. Akkuma beekamu Madda Walaabuu turizimiidhaan beekamedha. Medicinal plantiin baay'een isaan bira jira, ogeeyyiin isaan bira jira, nu biras warra jiran wajjin bakka tokkotti dhufnee riisoorsii bakka lamaan jiru kana bakka tokkotti intigireet gooneet hojiirra oolchinee guddina biyyattii kana akkamitti sappoorti koona han jedhu dokumentii keenya keessa ni jira. Humna gama lamaaniin jiru walitti fiduun guddina biyyaa dhugoomsuuf qorannoon beekumsaan deeggarame bu'aa olaanaa qaba kan jedhan ammoo hojii gaggeessaa olaanaa Paarkii Industirii Adaamaa obbo Gulillaataa Abbabaati. Akka biyyattiitti istiraatiijii gooliin guguddaan nuu kennamee jira. Akkuma beekamu ekspoortii guddisuu irratti ekspoortii guddisuu jechuun immoo piroodakshinii guddisuu jechuudha. Efishaansii hojjetaa keenyaa guddisuu jechuudha. Efishaansii hojjetaa tokkoo kan guddatu immoo teeknikal iskilii isaa yoo deevelop godhe teeknikal ekspertiisaa kan guddifachuu danda'u immoo kanatti training institution yuunivarsiitiiwwan akkanaa waliin hojjechuudhaan production capacity isaanii through training skill development akka guddifatan nu gargaara waan ta'eef kanaafuu efficiency production hojjettoota warshaa keessatti hojjetanii yeroo dhiyeetti haala gargaarsa yuunivarsiitiin nuu kennuun gargaarsa teeknikaalii jechuudha. Efficiency production keenyaa ni dabala jennee tamannaa jechuudha. Waliigaltee mallattaa'een boodas hojiilee yuunivarsiitichi gama industirii fi teekinooloojiin hojjechaa jiru daawwatamaniiru.